keessumattuu warri biyya alaa jiraattan kuni ergaan kun warri diiyaasporaa ilaalata jechaa jiru. Mee dhaggeeffadhaa warri diiyaasporaa. sa'aatii 16 caalaa kan hojjettan innoon guutuu maa duutu innoon guutuu maa dhumtu innoon guutuu maa duutu walaloo fakkaata wantichi garuu dhugaadha dhugaa dubbachuufi. Hawaasatti dargaggoonni keessumaa rakkinni in darba dhalli namaa rakkataa in dhabaa. Amantii jechuun bar Yesuus ilma Waaqayyoodha jedhanii dubbachuudhaa fi sagaduu yookaan waldaa kiristaanaa seenanii waaqeffatanii ba'uu jechuu miti. Kana irratti sirriitti nuti walii galaa jechuudha. Kana irratti amantii jechuun sadarkaa haasaa qofaatti miti. Amantii jechuun sadarkaa fayyeeraa sadarkaa. Raajoonni amma jiran parsantii 100 kan bineensaati. Abbaa fedhaa ta'u. TV irraan si dhaggeeffadheera roga. Shaaloom qulqulloota akkam jirtu nagaa kutti galata Waaqayyoo nagaa fi jaalalli Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Waaqayyo nu gargaaree har'a geenye jirra dabarrees akka fedha Waaqayyootiin jiraanna galanni Waaqayyoo gooftaa macaadhaaf haa ta'u. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Warri haaraa taatanii YouTube chaanalii kana subscribe godhaatii nutti dabalamaa maatii keenya ta'a. Akkasumas immoo viidiyoowwan haaraan dafanii akka isin qaqqabanii fi mallattoo bilii banaa gochuu isin dagatina. Viidiyoo har'aa kana laayikii 1,000 gashuu qabdu. Hundumti keessan iyyuu laayikii godhaa. Yeroo darbee viidiyoo keenya darbe keessatti gaaffii macaafa qulqulluu isin gaafannee turre gaaffichis gooftaa Yesuus Kiristoosiin eenyutu cuubee jedha gaaffichi. Baay'een keessanii argattanii jirtu kan hin argannes jirtu jechuudha. Deebiin isaa Yohaannis Cuuphaatu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin cuube. Har'as gaaffii macaafa qulqulluu kan biraa qabannee dhufnee jirra. Akka macaafa seera uumamaatti Waaqayyo addunyaa kana uumee fixuudhaaf guyyaa meeqatti fudhate? Gaaffii isaa irraan deebi'aa akka seera uumamaatti Waaqayyo addunyaa kana uumee fixuudhaaf guyyaa meeqa itti fudhate? Deebii gaaffii kanaa comment section irratti nuuf kaa'uun dagatina. So kanaafiyyuu har'a viidiyoo reakshinii garaagaraa qabannee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin to'annaa fi irraa keenya jaalalaati. Viidiyoo reakshinii irraa keessattis viidiyoowwan garaagaraa ilaallaa ija macaafa qulqulluutiin deebii isaaniif barbaachisu laannaa kan nama bashannansiisan kan nama barsiisan kan waa irraa hubannu jennee qabannee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin to'annaa fi irraa keenya jaalalaati. waan biyyi lafaa kun hin guuta jettanii warri halkaniif guyyaa can. Luba qannoo isaan kuni baay'ee wangeela barsiisuudhaan macaafa qulqulluu yookaan sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan baay'ee beekamu. Mee waan sana jedhan immoo dhaggeeffanna. Waan biyyi lafaa kun hin guuta jettanii warri halkaniif guyyaa cannaqamtani. Keessumattuu warri biyya alaa jiraattan kuni. Ergaan kun warri diiyaasporaa ilaalata jechaa jiru. Mee dhaggeeffadhaa warri diiyaasporaa. Sa'aatii 16 caalaa kan hojjettan innoon guutuu maa duutu innoon guutuu maa dhumtu innoon guutuu maa duutu walaloo fakkaata wantichi garuu dhugaadha dhugaa dubbachuufi. Lubi qannoon baay'ee nama kolfiisu haasaan isaanii. innoon guutuu maa dhumtu innoon guutuu maa dhumtu innoon guutuu maa duutu siniin jechaa jiru gaa lubni qannooni sa'aatii 12 sa'aatii 16 warri hojjettanii warri biyya alaa jirtanii innoon guutuu maa duutu. Dhuguma dhugaa garuu yaaddi isaa ifaadha namaa galaa. Yaada keenya gara Waaqayyoo haa deebisnudha kan isaan jechuu barbaadanii. Kan nu barbaachisu tokkichaa jedha macaafni qulqulluunis dadhabbii qofaadhaanii gammaduu hin dandeenyu kompiliit ta'uu hin dandeenyu. Dadhabbii qofaadhaanii hojii qofaadhaanii jireenyi keenya gammadaa ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu gara Waaqayyootti yaada keenya deebisuu qabnaa jechuu isaaniiti. Raajoonni amma jiran parsantii 100 kan bineensaati. Abbaa fedhaa ta'u. Asi dhaggeeffadheera. TV irraan si dhaggeeffadheera roga dhaggeeffadheera. Ani viidiyoo hedduu qaba.
Thank you Tibbes. Video hedduun qaba. Raajiin waaqayyo amma hin jiru. Prophetic spirit yookaan tan hafuura qulqulluu amantoota keessa mul'ata kan nu ergaa fidu ni jira. Garuu moo raajii jee namni moggaafamuun hin jiru warri dhimma jiru warra ofiin of moggaase ergamoota raajota bineensaati jee ragaa gahaa dhiyeessee viidiyoodhaan haaseera. Viidiyoolee YouTube irra dhaqaa laala. Ayyee raajii lamma jiru raajii dhaggeeffadhu raajota sobaa qofaa jira. Raajiin dhugaadhaa hin jiru. Prophetic spiritiin ammoo gara amantoota hundumaa keessatti yaadni waaqayyo kattiin baramu jira jeetiin amana. So kun immoo anis manni amantii kiyyaas kana raajiin jiru jedha. Raajota ati jala deemtu oggeettuma qaballeessiin kana laala argite. Fakkeenyaaf raajotatti namanu raajii tokkoon fudhadhuun. Raajiin tokko jeetiin amana. Dheengaddammoo hundi tokkodha jechaa turtanii miire ati Pentekoostaalii wajjin tokkodha jechaan turre dheengadda. Waan isin taasoo jiru na dhaggeeffadhu. Waan isin taasoo jiru raajiin hin jiru jeetiin amana. Waa'ee kiyyaatiin haasee amma waa'ee waldaa waa'ee maalii miti. Raajota iyyuu hindi tatagette tu waamishaa jette jabaadhu. Ani fudhadhu raajota. Anis ta'e manni amantii kiyyaa raajiin ni jira jennee amannu nuti. Tole. Spiritiin amantoota bakka jiru amanna. Naagale. Beentee miti kaayii bakka. Ani evangelikaalidhaan makaana Yesuusi. Itoophiyaan evangelikaal church makaana Yesuusi yaani namuu na beeka. So kanarraa kan kennan tokko raajii godhee beeknuuti. Haa ta'u bakka. Eebbifama. Raajiyoonni amma jiran parsantii 100 kan bineensaati. Abbaa fedhaa ta'u. As dhaggeeffadheera. TV irraa as dhaggeeffadheera. Roga dhaggeeffadheera. Ani viidiyoo hedduu qaba. Thank you Tibbes. Viidiyoo hedduun qaba. Raajiin waaqayyo amma hin jiru. Prophetic spirit yookaan tan hafuura qulqulluu amantoota keessa mul'ata kan nu ergaa fidu ni jira. Garuu moo raajii jee namni moggaafamuun hin jiru warri dhimma jiru warra ofiin of moggaase ergamoota raajota bineensaati jee ragaa gahaa dhiyeessee viidiyoodhaan haaseera. Viidiyoolee YouTube irra dhaqaa laala. Ayyee haa ta'u bakka nagaan turaa. Tolee egaa haa ta'u baay'ee gaariidha yaadichi. Baay'ee macaafa qulqulluu gaaffiiwwan jiran haasa'uun baay'ee gaariidha. Namatti tola sirriidha. Antaa garuu just normaalii wanta asirratti intinidhe keessumaatti gidduu kana TikTok irratti wanti adeemaa jiru just falmii fakkaata garuu falmii miti loladha. Haasaan isaanii dhaggeeffachuudhaafis hordofuudhaafis baay'ee namatti tolu. I think adeemsi isaanii yaaliin isaanii gaariidha garuu wanti isaan dogoggora yoo jiraate wal dhaggeeffachuu dhabuu yaada walii sheer walii gochuu dadhabuudha. Garaagarummaa walii immoo fudhachuu dadhabuudha wanti ani argee normaalii yaada isaanii akka dhuunfaa isaaniitti kabajamaadha wanti jiru. Keessumaatti yeroo haasaan immoo akka dhuunfaa ofiitti ilaalcha waldaa kiristaanaa akka dhuunfaa ofiitti fudhatanii haasa'uu dhiisuun haasa'uun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf waldaan makaana Yesuusii raajii jettee hin muuddu. Waldaan makaana Yesuusii raajii jettee hin muuddu. Waldaan guutuu wangeelaa immoo waldoonni kan biraanis raajii warra akka qaaleewwatii fa'aa warra akka masarata kiristoos fa'aa raajii jedhanii muuduu danda'u. Garaagarummaa kanaatu beekneeti gaariidha. Kana jechuun waldaan makaana Yesuusii raajii jettee hin muuddu jechuun tajaajilli raajii jedhamu yookaan immoo kennaan raajii jedhamu hin jiru jechuu miti. Kuni egaa beekumsa gadi fagoodha. Itti siqanii ilaalcha akkamii akka waldaan kun qabdu beekuun barbaachisaadha. Kanaan achi isin tokko miti isin garaagaraa isin Pentekoostaalidha. Isin garaagarummaa isin ofumaa tokko jettu malee tokko miti garaagarummaa guddaa qabdu jedhanii ofumaati waan hin jirre haasa'uun barbaachisaa miti jechuudha. Qooda kanaa wanti barbaachisaan wanti nuti beekuun nurra jiraatu ilaalchi makaana Yesuusii maa inni ilaalchi qaaleeyyotii maa inni mul'oongiliin maalitti amantii barsiisi isaanii yookaan dooktiriniin isaanii maalidha. Garaagarummaa isaanii irratti beekuudhaaf yoo xiyyeeffannee gaarii ta'a jechuudha. Ittiin nama ceepha'u ittiin garaagarummaa uumuurra kan barbaachisu yookaan kan gaarii ta'u kanadha jedhee nama naan akka kootti jechuudha. Nagaadhaa fi araarri ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lafa isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa gidduu kana dhimma ayyaanaan fayyuu jedhurra jirra. Namni erga fayyee booddee fayyina isaa dhabuu hin danda'a yookiin immoo nuyi ayyaanaan fayyine nuyi hin dhabnu warra jedhantu jiru. Wanti kamiyyuu mootummaa waaqayyoo keessaan baasuu hin danda'u. Cubbuun al tokkoof isa dhumaatiif du'eera. Gatiin cubbuu hin kaffalamin kan isa darbees kan isa ammaas kan isa dhufuus hin jiru. Al tokkichi Yesuus Kiristoos gatii cubbuu keenyaa nuuf kaffaleera. Namni garuu waan gaarii waan isa keessaa maddu waan hin qabneef cubbuus mo'achuu hin danda'u waan gaarii hojjechuu hin danda'u. Namni Kiristoositti amanee fayye tokko sababii cubbuu adda addaa keessatti dadhabina foon isaatiin kufeef
fayyina bara baraa keessaa akka hin dabne mootummaa waaqayyoo keessaas akka alatti nafne yaada koo isiniif qooda. Egaan dhimma kana irratti gaaffii baay'eetu ka'aa jira. Akkuma duraan dubbadhee barumsi kuni dargaggootaaf yookaan immoo hattootaaf, saamtotaaf, sobdootaaf, ejjitootaaf, namoota jireenya halalummaatti jiraachuu barbaadaniif barumsi kun baay'ee mijataadha. Egaan gaaffii tokko tokko kaasu. Ati ayyaanaan hin fayyine jechuu barbaadda moo maal jechuu barbaaddaa gaaffii jedhu kaasu. Eeyyee ani ayyaanaan hin fayyee namni Kiristoositti amanu hundumtuu ayyaanaan tola hojii Kiristoos Yesuus hojjeteen fayye. Ayyaanaan tola fayyine jechuun garuu gatiin itti hin baane jechuu miti. Ayyaanaan fayyine irranni jedhamu kun hiikisaa isin jalaa badeera. Amantiin iyyuu maal akka ta'e isinii galaan jiru jechuun akkan baay'ee keessan hubadhetti. Amantii jechuun bar Yesuus ilma Waaqayyoodha jedhanii dubbachuudhaa fi sagaduu yookaan waldaa kiristaanaa seenanii waaqeffatanii ba'uu jechuu miti. Kana irratti sirriitti itti walii galaa jechuudha. Kana irratti amantii jechuun sadarkaa haasaa qofaatti miti. Amantii jechuun sadarkaa fayyeera, sadarkaa ani nama uumama haaraadha. Sadarkaa waldaa deebi'anii lixanii ba'uu, sadarkaa faarfachuu, sadarkaa tajaajiluu qofaa miti. Amantii jechuun jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos macaafa isaa keessatti iddoon inni itti nu yaadachiise qaba. Keessumaati warri yaa gooftaa jennee si waamaa turre akkamitti iddoo kana dhabnaa jedhanii warri haasaan suni warri gooftaan isin deemaa isin qoodi keessan as miti jedhee isaan ari'e suni isaan fakkeenya nuuf ta'uu danda'u jechuudha. Isaan tajaajilaa turanii yaa gooftaa jechaa turanii maqaa keetiin seexana baasaa turre jechaa turani. Kuni ergaa sirriidha jechuudha. Iyesuus jechuun keenya qofti isaa gahaa miti. An fayyeera jechuun keenya qofti gahaa miti. Wanti nurraa barbaachisu jira. Innis inni jireenyatti jiraachuu, hamma dhumaatti dhaabbachuu, isatti amanii jiraachuu, waaqayyotti amanuu, ofii ayyaana waaqayyoo qofaatti amanuu, ayyaana waaqayyoo isa ofiisaa of danda'ee hojii hojjetutti amanuu, isatu guutuu nama godha jechuudha. Yesuus Kiristoosis waaqa jedhanii afaaniin dubbachuu qofaa miti. Amaneera jedhanii lallabuu qofaa miti amantii jechuun. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uu amanuun bu'uura amantii kiristaanummaa ta'us amantii jechuun garuu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoodha jedhanii dubbachuu fi sagaduu qofaa irratti kan dhaabbatu miti. Yes, yaada Henookii asirratti haasa'e kana sirriitti itti walii galaa guutummaa haasaa Henookii dhaggeeffachuudhaaf TikTok isaa dhaqaatii dhaggeeffadhaa. Asirratti wanti inni haasa'e guutummaan isaa sirriidha jechuudha tan walii gala. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka nuti abboommii isaa kabajnu akka nuti haga dhumaatti xumurree raawwannee isaa wajjin jiran akka nuti sodaaf rom'aanii waaqayyoon sodaachuutti amantii keessa deddeebinu nu gorseera nu abboomeera macaafa isaa keessattis nuuf ibseera jechuudha. Egaan hunduma keenyaaf ayyaanni haa baay'atu jedha. Hawaasatti dargaggoonni keessumaa rakkinni in darba. Dhalli namaa in rakkataa, in dhabaa, jireenyi bu'aa bayi. Namoonni irraa rakkina keessaa ba'u jettanii du'atti hidhattanii of hin laatinaa. Dhagaa cabsaa jiraadhaa qasiraa hojjedhaa waaqayyo isinii dabarsaa yeroo isaatti. Galinaa dhaxxanii wanta hin taanetti. Garbicha birrii taatanii of hin gurgurinaa dhaxxanii. Of hin gurgurinaa.